hundaa dura projektii afaanii toltuu tufaa jalqabde akka isii yaadde olitti waan fiixaan ba'ee fi isii fi tiimii afaan publications jedhu baga gammaddanii isiniin jedha. Projektii afaanii kana yeroo jalqabdu akka hiree ta'ee hawaasa Oromootiinis wal argitee hawaasa Oromoos projektii kana akka jaalate fi hamilee waan kenneefiif akka waliin dhaabatus yeroo sanitti waadaa seeneefii ture. Bifuma saniin hawaasni Oromoo Osloo projektii isii kana gargaaruuf kiroonera 37,000 gumaachee jira. Kanaafi hawaasa Oromoo isii gargaare kanaanis galatoomaa isiniin jedha. Keessumattuu akka hawaasatti illee duu hirmaannu akka jaarmiyaatitti jaarmiyaaleen Oromoo lamaan naannoo Osloo kanatti hojii gargaarsaa raawwatan akka yoo maqaa dha'e caayaa wal gargaarsa bultuum kiroonera Norwee 6,700 gumaachanii akkasuma madda walaabuu international Norwee kiroonera 6,000 gumaachee kunniin kun walitti qabee gargaarsi hawaasni Oromoo baasu akka guddatuuf akka gabbatu kan godhe isaanii. Kanaaf jaarmiyaalee kanniinis hiree kanatti gargaaramee galatoomaa hojii boonsaa hojjettanii isiniin jedha. Hawaasa Oromoo cinaan ammoo hawaasni Oromoo biyya Norwee keessaa Tingvoll ka jiru waldaa amantii kiristaana magaalaa Trondheim jiruu fi barattoota Oromoo yuunivarsiitii Trondheim baratan waliin ta'uuni kiroonera gara 11,000 gumaachanii isaanis gumaanni biyya Norwee irraa ta'u akka gabbatu godhanii jiru. Kanaaf isaaniinis yaada wal jijjiirree wal dhageennee yaada tokko waan hojjannee fi galatoomaa isiniin jechuu barbaadaa hiree kanatti gargaarame.
kaayyoo isii kana bakkaan ga'uu fi doolara 50,000 qabaachuu qabaa jettee lafaa kaate. Toltuun nama Austraaliyaa dhalatee guddate ijoolleen keenya baay'een warra asitti dhalatanii fakkeenya ijoollee keenya kan ta'uu dandeetti jechuudha. Toltuu ammoo lammataa hunda dasii godhuu biyya Austraaliyaa qofa dhalachuu miti haati isii nama Turkiiti. Ammoo Oromoo fi bakka guddaa qabdi, lammii fi bakka guddaa qabdi. Kanaaf baay'ee wanti hojjetaa jirtu Oromoo fi bu'aa guddaa jechuu akkuma argitanii. Waamicha isiin nu goote kana keessatti hawaasni Oromoo Osloo akkuma hawaasota addunyaa irraa Ameerikaatti gargaara keessa godhamaa jiru, Afrikaatti Naayiroobii, Kaayiroo godhamaa jiru. Nus qooda keessaa fudhanna jennee wal geenne. Kanaaf waan dandeenye waan doolara 50,000 san akkasiin bakkaan geettu godhu nuti si'ootti darbanne waan amma jirurraa ol dabalaatuma deema jechuudha. Kanaaf walumaa galatti haga ammaatti biyya Noorwee irraa kiroonerni gara 48,000 guuramee ergamaa jira. Ammas hawaasonni Oromoo kan biraa naannoo adda addaa jiran gumaachuu fi qophii irra jiru. Fakkeenyaa fi hawaasa Oromoo hagsoon magaalaa dandeenya akka sochii irra jiran dhiyootti qubool qabna jechuudha. Kanaaf kuni walumaa galatti gargaarsi akkanaa kana irratti hirmaachuun boruufuu fakkeenya gaarii nuu ta'a. Waan karoorfanne tokko fiixaan baasuuf wal gargaaruun wal bira dhaabachuun akka barbaachisu barnoota guddaa nuu ta'a jechuudha. Pirojektiin adda toltu asumaan hawaasonni Oromoo biyya Noorwee jiran fuulduratti jabaannee akka waliin hojjennuu fi waan barbaanne irratti akka waan yaadne cufetti fiixaan baafnu abdii qaba. Walumaa galatti naan magaalaa Oslootti pirojektiin afaanii kun akkasuma immoo hojiin hawaasa Oromoos akka jabaatuu fi caalatti akka mul'atu namoonni baay'een gahee guddaa taphatanii jiranii. Kanaaf hiree kana gargaaramee koree hawaasa Oromoo Osloo galateeffachuu barbaada. Keessumattuu Abbaa Diimaa Guyyee
nama dadhabee halkanii hin jenne Oromoo fi bu'ee ba'ee hojjetu tokko waan ta'eefi asumaan maqaa isaa duun dhoofnee fi uduu hin galateeffanne bira darbuun barbaadu ulfaadhu horii bulii jedhaan jechuudha. Asumaan koreen hawaasa Oromoo Osloo hawaasa Oromoo Osloo fi naannoo Osloo jiraatuuf dhaamsa isinii qabna. Dhaamsi keenna muddee 31 jalbultii waggaa haarawaa waliin kabajnaa koottaa gammadaa bashannana muuziqaa aartistoota Oromoo waliin isin affeeree jirra. Qophii biraallee hin qabna. Toosen seentaritti wal arginaa.